Akkam nagahaa isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan ilaallu immoo waan baay'ee barbaachisaa ta'e namni Facebook fayyadamu kamuu waan kana beekuu qaba jechuudha. Gaaffii namoonni gaafataniin wal qabata. Fakkeenyaaf Facebookin kiyya mallattoo follow hin qabu kan jedhu ni jira. Akkasuma immoo akkamitti namoonni commentii akkanaaf hin kennine gochuu danda'a kan jedhu ni jira. Faallaa kanaatiin immoo namoonni commentii naaf godhuu hin danda'anii maaliifin kan jedhu ni jira jechuudha. Kanneen fi kanneen kana wal qabatan bakka tokkotti waan argamaniif jechuudha. Viidiyoo kana keessatti deebii itti kennina. Garuu gara sitti darbuun dura warroonni hanga ammaatti chaanaala Oromoo Samsung kana subscribe godhin akka subscribe gootan mallattoo beeksistuu tanallee akka bantan affeeramtanii jirtu jechuudha. Barnoota dabalataatiif immoo viidiyoo keenya like share akka gootanis kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya gara barnoota keenyatti yogguu deebinu akkuma jalqaba jenne Facebook irratti waan baay'ee murteessaa namuu beekuu qabudha. Waan kana sirreessuudhaaf jalqaba Facebook keessan yogguu seentan itti aansuudhaan sarara sadiin tananii tuqxu. Asirra gadi deemuudhaan as jala irratti settings and privacy kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqxu. Achi booda settings kan jedhu kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan asirra gadi ni deemtu jechuudha. As gadi irratti public posts kan jedhu ni jira. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Egaan hordoftoota keenya public posts keessisaa kana fakkaata jechuudha. Har'a kan isinitti himu wantoota asirratti argaa jirtan kanneen tokkoon isaanii maali faayidaan kan jedhu isinitti hima. Kanneen keessa gaaffii namoonni gaafatan lama qofa garuu walitti qabeetiin hunda isaanii isiniif ibsuu barbaade jechuudha. Inni jalqaba irra jiru kun who can follow me kan jedhudha. Fakkeenyaaf namoonni amma Facebookin kiyya mallattoo follow hin qabu jettan bakka kana irratti public irra godhuu qabdu jechuudha. Yoo public irra gootan bakka amma add friend jedhu san bukketti follow ni jirti jechuudha. Namni fedhe add friend sin godha, yoo fedhe follow sin godha jechuudha. Kanaafuu isa kana public irra godhachuudha qabdu. Warroonni ammoo mallattoo follow Facebook keessan irratti akka hin mul'anne feetan friends kan jedhu qofarra gootu jechuudha. San booda warroota hiriyoota keessan tahan qofa kan follow godhanii isin hordofan malee namoonni biraa follow isin gochuu hin danda'an jechuudha. Inni as gadirra jiru kuni ammoo who can see your followers on your timeline kan jedhudha. Inni kunis kanuma follow wal qabatu jechuudha. Isa kana public irra yoo gootani namoota follow isin godhan namoonni biraa dhufanii ilaaluu ni danda'u jechuudha. Isiniif gale kana public irra yoo gootan followers suni ifa jechaadha yookaan namoota hundaaf banaadhaan namni dhufee ilaaluu danda'a jechuudha. Inni gadirra friends jedhu kun immoo hiriyoota keessan qofatu warroota follow isin godhan ilaaluu danda'a jechuudha. Inni gadirra only me kan jedhu kun immoo namoota follow isin godhan isin malee namni biraa ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanneen keessaa isin filannoo keessanii sirreeffattu jechuudha. Inni gadirra public post comments kan jedhu kun immoo yoo public kana irra gootan namni Facebook fayyadamu kamuu commentii isiniif gochuu ni danda'a. Waan isin gadi lakkiftan irratti commentii isiniif gochuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaarra jiru friends of friends kan jedhu kun immoo yoo isa irratti gootan namoonni commentii isiniif gochuu danda'an hiriyoota keessanii fi namoota hiriyoota keessaniif hiriyaa ta'an qofa jechuudha. Fakkeenyaaf ani hiriyaa tokko Facebook irratti yoon qabaadhe hiriyaan keessun nama biraa hiriyaa yoo qabaate hiriyaan isaa sunis dhufe commentii naaf gochuu danda'a jechuudha. Inni gadirra jiru ammoo friends kan jedhu kun yoo isa irratti gootan namoonni commentii isiniif gochuu danda'an hiriyoota keessan qofa jechuudha. Warroonni saanduqni commentii akka hin mul'anne barbaadan friends kan jedhu kana irra gootu jechuudha. Kun seera Facebookati only me yookaan cufaa hin qabu. Kanaaf friends kan jedhu irra gootanii sanbooda hiriyoota keessanii ala namni biraa yoo commentii isiniif kennuu barbaade saanduqa commentii itti barreessu san hin argu jechuudha. Inni as gadirra jiru kuni public profile info kan jedhu kuni ammoo profile photo keenyas tahee video akkasuma cover photo akkasuma ammallee future photo yookaan suuraa filatamoo shanan kan profile keenya gadirratti keenyu sanneen jechuudha. Kanneen hunda isaanii of keessatti hammata jechuudha. Fakkeenyaaf yoo public irra gootan namni Facebook fayyadamu kamuu dhufeetu wantoota amma jenne kanneen jalatti like comment share gochuu danda'a jechuudha.
isa gadirra jiru friends of friends kan jedhu yoo filattan immoo akkuma achi olitti jenne hiriyoota keessanii qofatu like comment gochuu danda'a jechuudha. Yoo friends kan jedhu kana irra gootan immoo hiriyoota keessan qofatu like comment gochuu danda'a. Hiriyoota keessaniin ala namoonni biraa yoo dhufanii profile keessan cover photo future photo san yoo kan laalan taate mallattoo share qofa arguu danda'an malee like comment arguu hin danda'an jechuudha. Kanneen keessaa kun filannoo keessanii waan ta'eef isin kan barbaadan filattan jechuudha. As gadi irratti ammoo dhuma irratti kan jiru kuni comment ranking kan jedhutu jira. Inni kuni fakkeenyaan isiniif kenna Facebook nama tokko jalatti amma oguu namoonni wahi gadi lakkisan commentii 200-300tu jira. Commentii 200-300 keessa yogguu irratti tuqnee ni dubbifna jenne commentii muraasa yookaan 10-15 hin caalle qofa agarra jechuudha. Kanneen sun amma Facebook ni namoota sanii maal taheeti jira comment ranking kan jedhu kuni oonii irra taheeti jira jechuudha. Asirratti hubachuu qabdanii yoo oonii irra tahe Facebookin keenya kuni yoo namoonni commentii nuuf kennan nama muraasa qofa filateeti namootatti mul'isa jechuudha. Kanaafu isin wanti gochuu qabdan commentiin keessan osoo hin filatamne hundinuu ummataaf ifa akka ta'u yoo barbaadan of irra gochuudha qabdu jechuudha. Yoo ammoo commentiin keessan keessaa filamee akka ummatatti mul'atu barbaadan oonii irra gootu jechuudha. Kunillee filannoo keessanii jechuudha. Egaan hordoftoota keenya kana fakkaata kanneen har'a isin agarsiisuuf yaalii godhe public posts jedhaman tokkoon isin agarsiisuuf yaalii godheetiin jira. Akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Isinillee yoo kan beektan taate immoo hiriyoonni keessan namoonni tokko lama kan hin beekne jiraachuu ni danda'u waan ta'eef share gootanii yoo isaan dhaqqabsiiftan baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Akkasuma chaanala keenya kanallee subscribe gochuu hin dagatina. Video keenya like godhaan isiniin jedha. Barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nagayaan tura galatooma.